raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota 3 wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii 1 eegalee hamma sa'aatii 1 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Duudhaa milkii ilaallachuu Oromoo Maccaa tokko tokko. Yooyyaa ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Qophii keenya nadhii aadaa har'aa qabannee dhiyaanneerra. Qopheessan Lammii Jabeessaa Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessuun mo'an Gurmeechaa Gammachuutii hanga xumuraatti nu waliin tura. Uummanni Oromoo akkuma uummattoota biroo duudhaa eenyummaa isaa ibsu kan mataasaa qaba. Aadaa fi duudhaa uummanni kun qabu keessaa duudhaan milkii ilaallannaa jedhamu tokko. Akkuma beekamu aadaan yaada bal'aa akka of keessaa qabu hayyoonni adda addaa barreessaniiru. Duudhaan hawaasaas taatee jiruu fi jireenya isaa keessatti kan gareen hawaasaa yookiin miseensi hawaasichaa raawwachuu aadeffate akka ta'e hayyoonni Oromoo fi kanneen biroo hedduun barreessaniiru. Wantoota duudhaa hawaasaa keessatti sirnaan raawwataman keessaa milkii ilaallannaan isa tokko. Akka aadaa Oromootti aadaalee kanneen biroo osoo hin raawwatin dursee milkiitu ilaallatama. Kanuma bu'uura godhachuun duudhaa milkii ilaallachuu Oromoo Maccaa tokko tokko naannaa Shaggar Lixaatti beekaman muraasa keessaa waan manguddoota naannoo Amboo irraa odeeffannee fi dubbisne walitti qindeessinee kutaa lamaan akka sagantaa nadhii aadaa keenyaaf tolutti isiniif dhiyeessuu jaalanneerra. Kutaa tokkoffaa kana keessatti duudhaa milkii ilaallannaa gaarii ta'e isiniif dhiyeessinaa nu caqasaa. Kutaa lammaffaa keessatti immoo duudhaa milkii ilaallannaa gaarii hin taane kan jedhu isiniif dhiyeessinaa gamanumaan akka nu hordoftan dhaammanna. Duudhaa milkii ilaallannaa gaarii ta'e itti dhugeeffatamu tokko tokko. Milkii ilaallannaan duudhaa hawaasaa keessaa amantii aadaa ta'uu isaa barreessa Seenaa Giriin jedhamu kitaaba isaa bara 1997 maxxanse fuula 607 irratti yoo ibsu amantiin aadaa hundi milkiiwwaniin kan guutamedha. Amantiin aadaa kunis sadarkaa itti amanamu irratti hundaa'ee amala namootaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'a. Fakkeenyaaf huccuun gabatee maaddii qoorsuuf oolu yoo lafa bu'ee keessummaatu dhufaa jira. Barruun harkaa yoo nama hoksisee qarshii argatu. Yoo buusaa nama dhukkubee bubbee hamaatu dhufaa jira. Akkasumas yoo shimbirri halkanii mana lixxee urjii yoo buute shimbirri tokko yookaan bineensi tokko halkan yoo nama waame akka milkii gaarii hin taanetti ilaalamaa jedha. Kunis kan inni mirkaneessu milkiin gosa amantii aadaa ta'ee hawaasni jireenya guyyaa guyyaa keessatti wanta hojjetu hunda keessatti akka laallatudha. Haa ta'u malee duudhaawwan irraanfatamaa dhufan keessaa tokko duudhaa milkii ilaallannaati. Duudhaan kun yeroo ammaa bakka adda addaatti dagatamuu irra darbee baduu irra ga'ee jira. Sababoota dagatamaa jiraachuu keessaa muraasni barreeffamaan taa'uu dhabuu fi amantiin ammayyaa gara Oromootti seenuun duudhaa hawaasichaa akka dagatamu gochuusaati. Akka qorataan seenaa Oromoo obbo Alamaayyoo Hayilee kitaaba isaanii bara 2007 maxxansan fuula tokko irratti akka ibsanitti hanga yeroo dhiyootti sabni Oromoo uummattoota Itoophiyaa keessaa kanneen aadaa fi seenansaa baay'inaan hin qoratamne keessaa tokko. Sababni isaas inni duraa cunqursaa fi gadi qabiinsa gita bittoonni eenyummaa Oromoo balleessuuf siyaasa gaggeessaa turani. Inni lammaffaa aadaa fi seenan saba kanaa bifa barreeffamaatiin nama Oromootiin dhugummaan isaa katabamee taa'ee dhabamuusaati. Inni sadeessoon afaan Oromoo afaan dubbii qofatti daangeffamuu fi afaan barreeffamaa ta'uu dhabuunis qorannoo aadaa fi seenaa irratti dhiibbaa geessiseeraa jedhan. Aadaa uummanni qabu keessaa aadaa milkii ilaallannaa hangafa aadaati.
Uummanni Oromoo Maccaa aanaalee naannoo Amboo keessa jiraatan aadaawwan jiran keessaa aadaa milkii ilaallannaa jedhamu aadaalee kanneen biroo dursee raawwata. Galmeen jechoota afaan Oromoo gosoota milkii, mallattoo carraa gaarii fi mallattoo carraa yaraa jechuun bakka gurguddaa lamatti qooda. Milkii gaarii jechuun abdii jireenyaa dansaa ta'e kan gara fuula duraa namatti mul'isu yookiin namatti ibsudha. Milkii gaariin kallattii gaarii adda addaan kan namatti ibsu yommuu ta'u, kunis namni tokko jiruu fi jireenya isaa abdii fi onne qabeessaan halkanii fi guyyaa akka tattaafatuuf gahee olaanaa qaba. Milkii gaariin wantoota ijaan argamanii fi ijaan hin argamneen ibsamuu danda'a. Fakkeenyaaf namni kadhannaa gaa'elaa deemuuf jedhu duraan dursee milkiiwwan ijaan argaman keessaa biqila biqilchuun biqilli sun haala gaariin yoo biqilee gaa'elli raawwachuu adeeman yookiin yaadan akka gaarii ta'utti amanama. Milkiin gaarii hin taane ammoo kan jiruu fi jireenya hawaasaa yookiin nama dhuunfaa irratti ofitti amanamummaa dhabamsiisuu yookiin jireenya gaariif abdii kan kutachiisudha. Mallattooleen milkii badaa wajjin wal qabatan kunneenis dhimmoota hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa, jiruu fi jireenya hawaasaa yookiin nama dhuunfaa irratti kanneen miidhaa fidan ta'uu danda'u. Milkiin gaarii hin taane kunis beekumsa Oromoo keessatti wanta ijaan argamanii fi kanneen ijaan hin argamne yookaan kanneen lubbuu qabanii fi lubbuu hin qabneen ibsamuu danda'u. Haalota Oromoon Maccaa naannoo Amboo jiraatu duudhaa milkii ilaallachuu itti gaggeessu adda addaatu jiru. Akka fakkeenyatti milkiiwwan yeroo sirna gaa'elaa ilaalaman. Uummanni Oromoo sirnoota gaggeessu hedduu keessaa sirni gaa'elaa tokko. Sirni kunis sadarkaa garaagaraa qaba. Innis kaadhimmachuu irraa eegalee hanga xumura cidhaatti. Adeemsa kana hunda keessatti ummatichi milkii ilaallachaa akka deemu manguddoonni ni dubbatu. Milkii ilaallachuunis adeemsa gulantaa gaa'elaa duraa keessatti kan raawwatamu ta'ee marii fi milkii ilaallachuun guyyaa beellamaa kan raawwatamu ta'ee adeemsa mataasaa qaba. Haaluma kanaan gaafa guyyaa beellamaa gara mana warra intalaa dhaqan wantoonni karaa irratti itti dhufan kanneen akka milkii gaariitti ilaalamanii fi akka milkii badaatti ilaalamantu jiru jechuudha. Guyyaa kana yoo namni bishaan qodaa guutuudhaan namatti dhufe, durbi duudaa yoo namatti dhufte, horiin fe'iinsaa guutuudhaan yoo namatti dhufe akka milkii gaariitti ilaalama. Yoo kurupheen karaa qaxxaamurte nama qodaa bishaanii duwwaa baatutti dhufan, farda fe'iinsi irraa bu'e yookiin leexotti yoo dhufan akka milkii badaa ta'etti ilaalama. Kanaafuu wantoota akka milkii gaarii fi milkii gaarii hin taanetti yeroo sirni kun raawwatuu fi hariiroo wantoonni milkiin ittiin ilaalaman kanneen hiikaa milkiis itti kennamuufitu jiru. Milkiiwwan gaarii sirna gaa'elaa irratti ilaalaman keessaa muraasni kan armaan gadiiti. Milkii biqila ilaallachuu. Adeemsa sirna gaa'elaa raawwachuu keessaa inni jalqabaa kaadhimmachuudha. Kunis warri gurbaa xalayaa barreessanii xalayicha marga jiidhaa fi qarshii bakka tokkotti walitti qabanii kaadhimmachuuf warra intalaatti ergatu. Xalayaa sanarratti guyyaa gaafa dhaqaniis ni beellamatu. Warri intalaas qarshii ergame sanaan midhaan garbuu bitanii biqila biqilchu. Gaafa beellama sanaa jaarsoliin warra gurbaa gara warra mana intalaa yommuu gahan ol seenanii dhaabbatu. Jaarsoliin gama warra intalaatiin dhiyaatan sunis maaliif dhuftan jedhanii jaarsolii warra gurbaa gaafatu. Jaarsoliin sun dhaabbatanii si'a 5 akkas jedhu. Ilma isiniif taanaa abbaanuuf ta'a jedhu. Kana booda akka ta'aniif isaaniif eeyyamama. Akkuma jaarsoliin kun ta'aniin biqilli biqilfame qarshii biqilichi ittiin bitame irraa hafee fi xalayaa ergame sana walitti qabanii gingilchaa irra kaa'uun fuuldura jaarsoliitti dhiyeessuun jaarsolii warra intalaa sunis akkana jedhu. Kunoo biqillis isiniif biqileera, milkiinis isiniif toleera. Jireenyi maatii gamaa gamanaa walitti dhufee kunis ni lalisa, ni dagaaga. Ijoolleen wal fuudhan akkuma biqila kanaa ni lalisu. Jibichaa fi raada waliin horu. Milkiin waan isiniif qajeeleef gammachuu keessan maaliin ibsitu jedhu. Isaanis jaarsoliin warra gurbaa gammachuu isaanii kan ibsatan qarshii dabalataa biqila biqile sanarra kaa'uun yookiin rasaasa dhukaasuunii jechuudha. Adeemsa biqila biqilchuu kana keessatti wantoota lamaaf xiyyeeffannaa guddaatu kennama. Tokkoffaa midhaan biqilfamu sun garbuu yookiin qamadii diimtuudha. Garbuun midhaan keessaa waan hunda ta'uu kan danda'u hangafa midhaanii dafee kan biqiluu fi cimaadha. Fakkeenyaaf garbuun biddeena, daabboo, akaayii, marqaa, bassoo, farsoo fi kan kana fakkaatan ta'a. Dabalataanis garbuun midhaan keessaa hangafa midhaanii jalqabatti ga'ee kan nama dhaqqabudha. Qamadii diimtuunis midhaan callaa keessaa daftee kan biqiltuu fi cimina qaama namaafis barbaachisaa akka taatetti kan amanamudha. Biqilli kunis mallattoo dhalootaati. Wanti biqilee guddate firii naqachuun isaa waan hin oolleef akka mallattoo guddinaa fi jireenyaatti ilaalama. Jiruu fi jireenyi warra wal fuudhanii sun ariitiidhaan lalisuun guddatanii gaa'elli isaanii kan milkaa'e akka ta'u agarsiisa.
inni biroo biqila sanaa fi wantoota fuuldura jaarsoliitti dhiyeessan hundaa gingilchaa migira irraa hojjetame irra kaa'uun dhiyeessu. Meeshaan aadaa kunis qaawwa waan qabuuf arjaadha jedhama. Fuuldurri isaa duudaa fi dukkanaa miti. Callaa fi girdii addaan baasa. Gingilchee qulqulleessa. Keessan waan tokko arguun ni danda'ama jechuu bakka bu'a. Kana malees gingilchaan sun migira waan biqilurraa hojjetame waan ta'eef milkii tolcha. Meeshaalee aadaa keessas jinfuu hawaasatii jedhamee yaadama. Kanaaf jiruu fi jireenyi warra wal fuudhanii kan ifuu fi lalisu ta'a waan jedhu agarsiisa. Gama biraatiin biqilli dhimma kaadhimummaatiif biqilfamu tokko akkuma milkii gaarii agarsiisu milkii gaarii hin taanes agarsiisuu danda'a. Midhaan garbuu akka biqilu taasifame kun tasuma biqiluu dhiisuu danda'a. Kun immoo sababa lamarraa ta'uu malaa jedhu. Inni duraa yoo garbuun sun tortoreera ta'ee haala barbaadameen biqiluu dhiisuu danda'a. Inni lammaffaan ammoo kaadhimamtoonni sun kan waliif hin taane yoo ta'e midhaanichi biqiluu dhiisuu danda'a. Dhimma kana addaan baasuuf maatiin sun beellama biroo qabachuun garbuu kan biraa irra deebi'anii biqilchuun mirkaneeffatu. Yoo yeroo lammaffaafis tasumaa biqiluu didee sanyii garbuu sanaatu rakkoo qaba osoo hin taane warruma wal fuudhuuf jedhan sanatu waliif hin taane milkiin gaarii mitii jechuudha. Yoo kanarra darbanii wal fuudhan booddee dhala dhabuu, waliigaltee dhabuu fi horii dhabuu danda'u jedhamee amanama. Inni biraa milkii qalaamaa fardaa. Uummanni Oromoo Maccaa naannoo Amboo adeemsa fuudhaa fi heerumaa sadarkaan jiru hunda keessatti hanga intala mana warra isheetii fudhatee mana warra gurbaatti galfatutti milkii ilaallachaa deema. Oromoo yommuu ilma isaa fuusisu xiyyeeffannaan inni jalqabaa ilmi isaa dhala argatee osoo lubbuun lafa kanarra jiru akaakayyuu yookiin akka'oo ijaan arguuf fedhiin isaa olaanaadha. Hawwiin kunis akka galma ga'uufiif jecha gaafa xumura gaa'elichaas akkuma intala mana warra isheetii gadi baasaniin qalaamaa fardaa yaabbachiisuun akka milkii gaariitti ilaalama. Sababni isaas qalaamaa fardaa gonkumaa waan hin maseenneef intalli sunis dhala dhabdee hin maseentu jedhameetu amanama. Milkii bokkaan roobuu. Akka manguddoonni Oromoo Maccaa naannoo Amboo dubbatanitti guyyaa dardarrii fi shamarreen tokko cidha isaanii gaggeeffatan bokkaa yoo roobe milkii gaarii akka ta'etti amanama. Sababni isaas bokkaan jiidhinsa waan agarsiisuuf misirroowwan kunneen dhala argachuu waliin horuu fi waliif ta'uu mul'isaa jedhu. Milkii shamarree gaa'ilaaf barbaadan osoo isheen kosii hartuu itti dhufuu. Yeroo jaarsoliin mana maatii intalaa adeeman shamarreen gaa'ilaaf barbaadamtu osoo kosii hartuu yookaan midhaan giggilchituu yoo dhaqan milkii gaariidha jedhamee amanama. Sababni isaas qabeenya hormaata baay'ee jireenya qajeelaa fi badhaadhina gara warra gurbaatti oofuu ishee agarsiisa jedhamee amanama. Jaarsoliin mana maatii intalaatti ergaman sunis dubbii baay'ee hin dubbatan. Sababni isaas milkiin qajeeluu waan hubataniifi. Milkii tuuta kanniisaa yookiin nama damma baasutti hamaamonni dhufuu. Kanniisni daadhii haga yookiin booka haga. Yoo nama hiddees summii hin qabu akka dawwaatti dhibee nama keessaa baasa. Kanniisni ogeettidhas jedhamee waan yaadamuuf namni fuudha dhaqu yookiin fuudhee galu yoo itti dhufe milkii gaariidha. Sababiin isaas jarreen wal fuudhan lamaanuu ogeessota ta'u jedhameetu yaadamas. Gama biraatiinis akka duudhaa uummata Oromoo Maccaa naannoo Ambootti kan fuudhaa galan erga aduun dukkanaa'eeti. Bakki damma baasan gaagura bosona keessatti hidhamee jiruu fi holqa mukaa keessaa ta'a. Namni damma kana baasu immoo halkan yeroo dukkanaa'edha. Kanaafuu yeroo halkan fuudhaa galaa jiran nama damma baasaa jirutti yoo dhufan akka milkii gaariitti ilaalama. Misirroon lamaanuu dhadhamanii yookiin nyaatanii darbu. Kunis jarreen wal fuudhan lamaan umurii isaanii guutuu afaan isaanii walitti mi'aawaa akka jiraataniif tola jedhameetu dhugeeffatama. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan nadii aadaa keenya har'aaf isiniif qopheessine kanuma. Waan nu caqastaniif ulfaadhaa nama torbanii nunaa jedhu horaa bulaa deebanaa. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa.
Shaggar.